jechu kun jira dhiiro akkas jechuun nam dhiiraa takkaa nam dhalaan yookaan biraan akaayin akaa jechuu miti. Namni dhiiraa yeroo lama sobamu jechuu akka jechuun yoo tokko sobamte lammata irra deebitee hin sobamtu jechuu. Jecha kana maan tole Oromoo jedhe. Oromoon jecha kana akka hayyuu jedhe yeroo lamaa miti kudhanii ol sobame. Akaayin lama dhiira jalaan gubattuu miti kudhanii ol gubattu Oromoo jalaan. Numa kana na dabalate anammoo keessaa ba'ee qabsoorra jira yoo si taate malee har'a wanni jechuu fedhu akaayin lama dhiira jalaan gubattu jedhani bara Haile Sillaasee yeroo Haile Sillaaseen aangoo irraa bu'ee dargiin dhufu Oromoon cuftinuu kaafulaan waan mootummaa beeku Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufeennaan yabilisoomnee darkadhaanaa ture dhugaa moo dhiiru dhara dhugaanii jaarroti gaafas beektan gaafa Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufu gammachuu guddaan arganne argatanii jirta yoo sobuun jiraatan yoo calliftan malee garaan keessa waan kaleessaa keessaa qabaatu malee gammaddanii turtan haa ta'uutii gaafas illee dargii isin bilisoomne jettan irratti waraanni bilisummaa Oromoo bu'uureffame dargii isin bilisoomne jettan irratti qabsoo aansee dargiin badee mootummaan TPLF wayyaanee Tigreen nuuf ennaan dargi kaleessa bilisoomne jettan ammoo kufaa gootanii har'a bilisoomne afaan keenyaan baradne nam keenya taangoo nuu qabate nu fulaa akkasii dhaqqabne Oromoo bulche jettanii harka dhaantan gaafas illee waraanni bilisummaa Oromoo yoo fulaa kana argatee si barsiisuu baate si gochuu baate akkasuma hin bilisoomne aangoon kun aangoo dharaati ka ittiin siidani ittiin sigaajii attan qaxaratanii jiranii warri kun Oromoo bakka bu'anii jedhee waraanni bilisummaa Oromoo gaafas warri qabaatan. Fakkeenya abbaan gadoos ni hime akka Efreem Adoolaafa gaafas illee godin kana cufarraa namni si quba qabdani ilmaan Oromoo keessaa godin Gujii keessatti ilmaan Gujiiti. Namni gaafas dhugaa jiru lallabaa tureefi dhugaa jiruun arrabsamaa ture gaafas illee maashii siftaa jedhamee arrabsamaa ture. Dhugaasaa Oromoon hin beekamin itti miidhamaa ture Oromoma. Osoman waliin lollu wayyaaneen gaafas akka jedhan qabsoo ilmaan Oromootiifi fincila tokkoon keessatti hirmaatanii maastar pilaaniidhaan gaafaseen buutu afaan sobaatiif lammaaf abiyyiin gad dhufanii jennaani ammallee yeroo sadaffaadhaaf yabilisoomne Tigreen nurraa kaateettan nu gaafas illee abiyyiilleen lammaalleen gad dhufaniifi akeekatti dhufan beekna warri kuni warra isin tarkaanfachiisuu miti haga qaraayyuu warra si danqisuu jennaan ijoolleen kun bosona keessa oolte qawwee baachuu malee uumaa waan addunyaan galuufi yadoo gongoortee abiyyii miti nabiidhaa jedhamee faarfamaa ture Oromoodhaan yoo nabii ta'eefi diina Oromoo ta'e har'a dhugaan hin dubbata. Gaafas yeroo mormii goonu beektota Oromoo irraa ka'e namni cufti balaaleffannaa keenya qaba qawwee kattanii maan galle Oromoon bilisoomte Oromoon aangoo argatteedhan rakkoo Oromoo fi fala Oromoo maaltu furaa kallattii kamiin furmaata argataa ka'e dhutoo har'a carraa gamaffaarra jiru dubbiin asitti sin dubbadde har'a Haile Sillaasee bir darbee dargii bir darbee TPLF bir darbee Abiyyi Rajjee sa'aatii ammaan kana ijoollee abbaa gadaa akka ofiin jedhan kasobaan Oromoo fakkaatanii Oromoo tumuu jiran ka Oromoo balleessuu jiran isaan irra siin dubbachuu jira aangoo fedhiifsaa fi rakkoo siyaasaa fedhii siyaasaa dhugaa siyaasaa kasaa dhugoonfachuuf nuun jechuu jira jettee yoo fudhatte atarrallee Oromoon akka lama dhiira jala gubatu too jedhu kudha tokkoffaas jalaa gubachuuf deema ilmi dhiiraa adoo barra deddeebi'een sobamu. Nunama malee bineensaa miti carraa Oromoon argate cufa argannee har'a waliin jenne taanaan jaallattanii jibbitanis Oromoodhaaf ka qabsaa'u Oromoodhaaf ka ummatu Oromiyaaf Oromoodhaaf ka wareegamu nu Oromoo walii gal malee abbaan tokko illee hin jiru.
carraa jedhu keessatti wannan jechuu fedhu ka xumuraa yoo jiraate dubbii jenne keessatti yoo duudummaadhaan yookaan ilaalcha diimmaatiin of guutame malee wanni nu batamin hin jiru. haa ta'uuti amma carraa har'a irra jirrurra eebbine qabsoon dhiiga ilmaan Oromootiin fulaan irra dhaqanne Oromoodhaaf malee waraanni bilisummaa Oromoo dantaa addunyaa keessaan qabu. Dantaa simuuni tokko keessaan qabu. Har'a fulaa jirtanitti dirqama Oromummaa keessanii namni kaleessa waraan bilisummaa Oromoo baatiidhaan taaluudhaan waan meeqa gochaa turtan har'a yoo hin beekinillee beektanii dirqama Oromummaa wareegama Oromummaa ofii fuutanii xiqqaa guddaan fulaa keessatti fachuus hin feesisu.